jedhamu dhalataa Aggaarooti. Swiidinitti ajjeese. Argiteetta ijaan. Maafa nagar. Maaliif tere gaafas? Waggaa amma kan ta'es. Ammaanan eeggadhe ka ammaanan eeggadhe. Eeshii eeggisi caalaan bultumee Oromiyaa keessaa garam deeme Ameerikaa moo Jaarman jira? Jechuun amma rukutamee hafe miti fuulduratti immoo sadarkaa ajjeesuu isaa kanatti hin ajjeefnu guyyaa tokko zakararraa murree guyyaa tokko gurrarraa murree. Gaafa ajjeeftan fakkaata. Ilaali waan sitti masitti waqtii keessa daraa keessan. Odoo caalaa bultumee ajjeesuu jettuu bikee duuba. Akkanatti deemu. Amma yoo dhugaa dubbanne dhugaas namni hin fudhatu. Dhugaa dubbachuudhaaf alagaanii gumaa nuuf baasu jechuun dadhabina. Garuu caalaa bultumee abbaan dha yaadawu nu akka jimmaatti garuu dhaamuusaa barbaadaa jirra. Akka jimmaatti akka bubaan osoo hin taane akkuma jimmaatti. Warri caalaa bultumee gaabbiidhaa fi waan argeensimate qubattoota dachee shanan gibeerra jirtu warra nuti isinitti himaa jirru warra Oromoon ta'in dhiinni Oromoo jalatti hin dhagaamne tuyyuu biyya keenya fidan irraan kan hafe nuti warri akkamitti akka Massa'idiin hin ajjeese beennu yeroo eeggataa jirra malee gumaarraa baafannaadha. Yoo inni du'ellee warra waan kaadhessuu jedhe isaan jiru. Addatti Jawaar Mahammadiyyuu kana xiyyeeffannoo jala galchine jirra. Isii kana quba qabaadha. OMN'dhaan akka inni hin gabaafamne godhee ture waan ta'eef. Tariitii gurbaa sanan beettanus ta'a. Egaa warra 2018 asii qabsoodhaa fi Oromummaa baree wajjiniin yaacaa jirra. Waan Mahammad Sa'iid godhame sana akka inni gadi bahee hin dubbatamnee fi shoora olaanaa taphate OMN'n yeroo sanatti. Kanaafuu caalaan rukutamee ummata jimmaata akkana jedhee jettanii warri kana quban qabne baay'ee isaa keessa seentanii dubbiin borcina. Caalaa bultumee cubbamtu kashalabbe iddoo argite dhaabbattu takka woboo keessa dhaabbatti takka charchii keessa dhaabbatti takka biltsiginnaa keessa dhaabbatti takka raayyaa ittisa biyyaa keessa dhaabbatti namni akkanaa jiraachuuf hin taatu. Jiraachuun humti siyyuu sirrii miti. As qaabaariin akkasii. Isii kanaaf dubbachuun sirriidhuma iyyuu miti. Yoo nama akka kanaatiif bakka qabaattanii kan kanaaf walloltan taatanii kan biraa iyyuu isiniif hin nagaa kan isin ittiin walloltan. Waan akkanaa fiduu barbeekamnee isin an fiduu dhabuu adda baafachuu dhabdanis waa baay'ee isinitti gadi kennaa jirra. Dubbiitis ni galaan jiru. Abbo Maaher mucaan sun ajjeesuudhaaf caalaan bultume ragaa maaltu jiraadha mana jechaadha malee dhuguma ifaan ifatti ajjeeseera. Ila rakkoo wallaaluu keerraa kan ka'edha bar. Caalaa bultumee 2019 wanni kun ka'ee araara jedhanii gumaana kaffalamu jedhanii bayyanoo sanbatoo fa'aa waan sana keessa seenee araaraa na dhumuu jedhamee fakkeessaniitiyyi biyya galchan. Deebisanii mujimmaan geessanii akka waan dubbiin dhumee godhaniitiyyi biraa deebi'an. Caalaan bultumee kana godheeraa jettee reef lafaa kaaftee gaafachuun deemtati. Warra abbootii gadaa jedhamu iyyuu dubbii kana fixuu qabna jedhanii gaabbii uffatanii waa meeqa godhanii dubbiin irra dibamee dabarfate hin agarree harragaa warri waa kana hin beenne dhufee waa haasa'uu barbaada. Lakki caalaa bultumee irraa gubbaa hin baafanne sanuu akkaataa itti caalaa bultumee gurbaa kana ajjeese biyya lafaa kana irratti waan ta'e dabarfatee miti. Ituu inni kadhatu osoo inni maalan balleesse jedhu viidiyoo sana feesbuukii koo jala galee amma ilaali akka inni itti ajjeese. Takka mataa waraane takka duddarra ejjete waan alagaan naman goone godhe ajjeese. Isin garuu quban qabdan yeroo sana keessa qabsootti ture yeroo qabsoo keessa turedha kan nama harrayyuu koo warra nyaabatanii koo waraanni koo akkasuma gochaa jiru bara. Mahammad Sa'iid kana waan inni ta'e isin beektan artistii jabaa fi nama sirba caalaa bultumee miti Hacaaluu Hundeessaa biyya itti salphatu inni sirbine nama sirbeedha. Waa'ee raayyaa, waa'ee qobboo, waa'ee kombolchaa, waa'ee walloo lafa Oromiyaa kana bakka artistoonni tokko irraan dubbatee sirbeet inaafaa kanarraa kan kaate ajjeefte. Nama qoosaa miti bar namni sin ajjeefte. Artistii jabaa laala amma akka jimmaatti nuti artistii hin qabnu. Yoo dhugaa walitti himne ta'e waan bukoo keenyaa dubbataa dhuma deemna malee immoo akkasumaan lafaa kaanee hin dubbannu. Warri artistii jedhamtee jimma keessaa gadi baatu waa'ee bunaa, waa'ee ekeraa baaramtuu baajii faarii fi waa'ee jaalalaa jaalala malee jibbaan beennu kana sirbiti. Gurbaan inni kun addatti sirba qabsoo Oromiyaa guutuu laallatu nama sirbee lafaa qabu. Nama kanayyii itti yaaddee ajjeeftee jechuudha. Nyaaphaa jechuudha caalaa bultume. Nyaapha taate ajjeefte malee
nama mucaan amma ol seenee waa'ee caalaa dubbachaa jiru sunis dhimma dhuunfaa ofii dubbachaa jira. Namni tokko akka nama dhuunfaatti nama tokkotti aaree waa wayii dubbachuu danda'a. Garuu uummata Jimmaa bakka bu'eetii miti. Uummata Jimmaa bakka hin bu'u. Inni dhimma dhuunfaa ofiiti kan inni labsachaa jiru. Jibba caalaadhaaf qabu kan inni ibsachaa jiru malee waan uummata Jimmaa bakka bu'ee ibsatu tokko hin jiru jechuudha. Waan dubbannu keessa fi waan hojjennu keessatti uummata siyaasa fi uummata miskiina wal qabsiisuun barbaachisaa miti. Addatti waan hojjennu keessatti waan wayii adda baasaa deemuun barbaachisaadha. Fakkeenya faarsitoo buloota kan jedhamanitu dubbatamutu jira. Warri faarsee buloota fi uummanni miskiinni garagara. Kanaaf maqaa uummata miskiinatiin dhandheetoo uummata naannoo tokkoo tuquu hin qabnu. Maal sababni isaatiyyuu uummata miskiina baay'eetu jira. Uummata bilisummaa barbaadutu jira. Uummata nagaa barbaadutu jira. Argitanii kanaaf waliif fakkaatan bakka bu'anii